Hojjettoonni lammii Keeniyaa biyyoottan walakkeessa bahaa keessatti hojjechaa turanii warreen isaan hojjechiisanuun gidiraa baay'ee akka argaa turaniyyuu himatu. Jaarmiyaan gargaarsaa akka biyya isaanii keessatti ijaaramanii hojjetanii gargaaraman immoo gargaaraa jira. Dhimma kana irratti gabaasdhaa Barnaandi Muliinyaa qopheesse kanatti aanee dhiyaataa hordofa. Suuqiin Feez Murunugaa kan magaalaa Keeniyaan alatti argamu daldalaaf banaadha. Maatii ishee waan nyaatan akka argatan gama gargaaruun erga hojii jalqabdee baatii 6 hin guutiin jirti. Namoota Keeniyaa keessatti hojii dhabaniif carraan hojii gara biyya alaatti godaanuu ture. Akka kanaan bara 2019 Keeniyaa gadhiiftee Saawud Arabiyaa keessatti hojjettee jiraachuuf biyyaa baate. Waadaan yeroo deemte seenamee fi wanti Saawudiitti ishee mudate garuu waan walirraa fagoo ta'uu dubbatti. Bora nimepanda ndege nimeenda kwao. Niko nchi yao. Lazima nitafanya ile kitu wamesema kwa sababu mimi wamenunua na hawajaninunua pesa kidogo, wamenunua pesa nyingi. Kwa hivyo nitafanya chochote kile watakacho. Biyya keenya dhufuu fi erga walii galtee hojii mana keessaa hundumaa tokko tokkoon hojjechuu akka hin qabu namni ani hojjedhuuf natti hime. Komee dhiyeeffachuuf mirga hin qabduu jedhe sababiin isaas si bitachuuf yookaan argachuuf maallaqa baafne jirra. Kanaafis jecha ati qabeenya keenyaa naan jedhee jetteetti. Saawud Arabiyaa keessa waggaa 2 yeroo hojjetaa turteetti Feez namoota ishee hojjechiisaniin miidhaan sammuuf qaamaarra ga'eera. Hanga namni ishee gargaaree haala barbaachisu xumuree akka isheen Keeniyaatti deebitu hanga taasise sanatti. Keeniyaa keessatti jaarmiyaa Haart Keeniyaa jedhamu kan namoota seeraan ala nama deddeebisan irratti qabsaa'uun namooti akka Feez gargaarsa biraa argatu. Jaarmiyaan Haart Keeniyaa jedhamu kun bara 2010 ega hundeeffame as namoota 700 caalaa kanneen hojii humnaa irratti bobbaafamanii ega turanii booda sodaachuun biyya ofitti deebi'an gargaaree jira. Jaarmiyaan kun sagantaalee gaggeessuuf itti gaafatamtuu kata'an Mersii Atiyeenoo akka jedhanitti namoota haala hamaan akkasii irra ga'e keessaa harka 80 kata'an dubartoota ta'uu fi dararaan sadarkaa adda addaa waan irra ga'eef jecha gargaarsa barbaaduu jedhaniiru. When a survivor comes to us, they are actually they are distressed. Some of them appear confused. They don't know what to do next. Namoonni dararaa raafanii gara Keeniyaatti dhufan yaadi isaanii miidhamaa hangi tokko immoo dararaan irra ga'e ni mul'ata. Itti fufee maal hojjechuu akka qaban hin beekan. Jireenya isaanii eessaa jalqabuu akka qabanis quban qaban. Mana keessa jiraatanis hin qaban. Gara naannoo isaanii duriitti deebi'uu hin fedhan. Sababiin isaas akka gara biyya alaatti deeman nama hundumaatu beeka. Kanaaf jecha maallaqaaf qabeenya fidatanii dhufu jedhanii eeguu jedhaniiru. Jaarmiyaan kun namoota hojii humnaa irratti bobba'anii eega turanii booda miidhamanii lubbuun hafaniif dararaman simatee jireenya isaanii akka irra deebi'anii jalqaban gargaara. Kanas gorsa leenjii fi deeggarsa kennuun akka jiraatan gochuudha jedhu Marsiin. This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor chatting with him to which they are going to. Deemsa kana keessatti namoota hedduutu hirmaata. Miidhamtoonni kun attamitti deebi'anii akka bayyanachuu danda'an irratti odeeffannoo jiru galmeessinee hojjetoota gargaaran waliin hojjetu. Kanaaf kanneen rakkoorraa hafan kun sagalee isaanii dhageessisuu fi yoo tajaajila kana hin barbaannu jedhanis dhiisuu danda'u. Sababiin isaas tajaajilli kenninu fedhii nama dhuunfaa irratti hirkataa akkasumas fedhii isaanii giddugala kan godhatedha jedhaniiru. Hoteela dhaabbatootii barumsaa hospitaalotaaf hojjetoota walitti fiduun kan hojjetuu fi Keeniyaa Domestic Union jedhamu mirga hojjetootaaf qabsaa'a. Innis akka jedhutti hojii dhabiinsi Keeniyaa keessaa inni 100 keessaa harka 10 ta'e kun akkuma jirutti itti fufataanaan hojii barbaachaaf gara biyyoota giddugaleessa bahaatti godaanuun itti fufuu mala. Albert Nijeru barreessaa waliigalaa ka jaarmiyaa kanaati. Namoonni hojii humnaaf jecha gara biyya alaatti godaanan haala jiru dammaqinaan hordofuu qabu jedhan. Seek for proper information. Consult widely. And before you odeeffannoo sirrii ta'e argadhaa bal'inaan gorsa barbaadaa
deemu keessan dura waan jiru sirriitti caqasaa. Lafa haalli isaa rakkisaa ta'e hin deeminaa jedhaniiru. Hoogganni jaarmayaa Haarti Keeniyaa akka jedhu namoota hojii fi biyya alaatti ba'anii rakkoof saaxilaman kanneen miidhamanii deebi'an kan battalumatti simatanii gargaaruuf qophiidha. Dubartiin Feez jedhaman akka dubbatanitti carraa jireenyaa kabiraa argachuu koon gammadeera. Carraan kunis dararaa biyya alaa keessatti narra ga'eerra walabaa jedhanii jiru.